wanni guddaan badii qabdu Sa'iidoof Sumayyaa wal dhabanii jira. wal dhabanii. Sa'iidoon amma ati dura natti heerumis hin jedhe si kadhatte akka dhiira tokkootti wallahi hin kabajne irraan tarkaanfatte. Bari. Har'as deebites ammas sargii godhanna kunoo mileen mallaqa alfillee shakkii qabatti jedhee sitti akkaawwantii keetti irratti naqaqqatti amantuuf. Kanas amanuu didde. Yoo yaa kabajamtoota daawwattoonni keenya shamaa harka fuunee bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keenya simbiraa jiraattu sin jechaa noo sheemaan. Egaa kaarraa hordoftoota kiyyaa miti afaan dongoreetiin hordoftoota kiyya maqaa dha'e malee yaa isinillee hordoftoota kiyyaa warroonni gara fuula miidiyaatiin gara fuula yuutuubiitiin hordoftan hundi keessaniyyuu sooshaal miidiyaa yuutuubiitiin hordoftan hundi keessaniyyuu baga jiraattan baga jiraannee baga nu eeydan baga isin dhufne isin jechaa egaa kaarraa roozaa tiib irratti bicatti bareedditti diddiimtitti Sa'iidoo qalbii attee wanni goote Sa'iidoo ilaale akka kunoo burcuqqoon hin jiraa mire burcuqqoo yeroo killee fi yookaan burcuqqoo yoo qabaan jabeessi yoo nama harka lafa dho'ite cabxi jedhanii mire rooza illee akkasitti kunoo amma Sa'iidoo harkaa yeroo duraa Sa'iidoon osoo akka jala fiigu harkatti jala harkaa lafatti fiigdee amma immoo ufumaa isiiti waa hunda walitti laaqaa jirtu obboleeyyan kiyya obboleettiiwwan tiyya shamarran gamanumaan immoo tiyyu warra dhiira qalbii dhiiratti hin taphattan of eegaa isiniin jecha dhiironni illee warra qalbii shamarraatiin taphattan of eegaa isiniin jecha ana sheemaan anillee garuu yaa rakki. Yakka raawwataadha namni yakka raawwatan yakkara nama gorsuun baay'ee ulfaata. Egaa ka maalii fi viidiyoon kunillee hordoftoota roozaa biratti fudhatameen argata jedhee yaada. Anis kan ofii qulqullaa ta'e kan nama gorsus miti ofiis badii maqabaa badii kiyya isinillee bitan illee ofittuu beeka. Yeroo tokko namni bar beekee waan balleessu dongorees waa balleessa amma roozaa illee guutuun guutuutti badii irratti muruu garuu isiin keessa tarte kennan adda ta'e kasii jechuudha. Sababni isis maali? Hordoftoota fi daawwattoonni isii akkuma viidiyoo irratti ilaaluuf deemtan kana ta'e waan tokko fuula keessan duratti isinii dubbisaa wayitti isiin dhufte anama mootu yeddoo itti isii yaamee kun bakka isii eegaa jira viidiyooleen kam isiiti waan ta'eef maaliif roozan tokkoffaa Sa'iidoon gara miiliyoona lamaa fi yoo itti naqu wayita risiitii argee jira nu jechuun harka kiyyaan jechuudha maqaa silkii isaa iskiriinshuutiin itti yoo itti naqee tiraansfarii yeroo inni godhee fi iskiriinshuutii isaan argee jira jechuudha kan inni irraa waan hidhaate jechuudha. Lammaffaa ammas immoo Sa'iidoo fokkaataa Sumayyaatti wanni jiddu deemtu namni akka namaatis akka rabbiitis jaalala fudhatama argatu jechuudha. Namni namaaf nama addaan ciruuf deemu namni namaaf nama addaan diiguuf deemu yoomiyyuu faayidaan argatu. Sababni isaas maali? Isheen tuni shamarreedha. Sa'iidoo fi Sumayyaan abbaa manaatti fi haadha manaa turan jechuudha. Jaalala ajaa'ibaa keessa turan. Jaalala bareeddu. Akkasuma hordoftoonni fi daawwattoonni illee akka koomintii dubbisee fi akka ilaalcha keessa arge illee Sa'iidoo roozan Sa'iidootti osoo heerumte bareeda jedhaa turtanii ilmoo bareeda dhaltiif illee afurnaa dhali jedhaanii ture nuti yoo sobira dhaabbanni sa'aadaa fa'aa wajjin gaafa tokko yoo viidiyoo irratti hunda gatiin ani yaadadhaa isin dhageettanii turtanii afur bakka tokko sirra dhalaa ispoortii seenii bakka illee akkana anis akka dhalu sii dhalu na goggodhii jedhaanii turte jechuudha. Innis ispoortiin seenaa bakka asii fuudhaa maal waa jedhanii haa ta'u jiddumaan isin duraayyuu piraank irratti dalagaa jirtan fakkaate sitti heeruma kan jedhu afaan sun kijibaa afaan damma gootee garaa marzii gootee waa hedduu jiqaaqaa turte jechuudha. Shamarran yeroonni qalbii qulqulluu shamarraa fi kananii shamarran immoo tiyyuu fuulan ni fi afaanin nama kijibdi fuula bareeffattee kijibaa turte jechuudha. Har'a garuu dhugaa itti himaa takkaaf takka itti himaa takkaaf takka isin jedhu sani nama miitee isillee immoo tiyyuu booda akka amma itti fakkaate malee mallaqa namaa qabattee yoomos tiyyuu hirumuu baattee iyyuu mallaqa namaa qabattee jiraachuu hin dandeettu jechuudha biyya seeraa keessa jirti. Kana waan ta'eef mallaqa miliyoona lamaa jechuun mallaqa guddaadha. Anuu iyyuu irrifadhe yoo itti natti immoo iskiriinshuutii sana argu kuma 200 se'ee kuma 20 se'ee zeeroon tun heddummannaan bakka miliyoona lama bakka akkasitti ganaa zeeroo walitti herreegee hin maraattee jedhee natti. Amanus dadhabee bara jechuudha. Yaa maqaan inni jedha. Kun immoo waan baankitii ka argee dubbilee akka jiban taane ofii jiran argee waan badiidha jechuudha. Sa'iidoon amma qalbii irraa deeffatee eegee inni bakka ittumaa dhiisellee irraa of tasgabbeessuudhaaf yaalii godhadhee mana isaa dhaqxee micattii haaraa inni kun ho'iin fuudha jedhee jala deemu takka illee kijibdee uffata inni isii bite shaanxaa guutuu qabattee fuutee isa dhaqxe Sumayyaa bira dhaqxe jechuudha. Osoo ana taate immoo callisu akka Sa'iidoo jechuudha. Mallaqa kiyyallee itti naqee mana kiyyallee dhuftee waan akkasii balleessiti. Yookaan seeraan gaafadha yookaan waan biraatiin gaafadha. Garuu amma nama namaaf nama walitti naqeen ta'uu ani afaan kiyyaa waan biraan dubbadhu jarri booda walitti araaramuu danda'anii booda walitti immoo
abbaa manaatti fi haadha manaa ta'anii hojii jiraachuus danda'a. Waa'ee waaqa kana hin beekani. Nuti teenna beekna malee tana waan beeknu. Kanaaf ara roozaa mee waan tokko tokko hojii haasofna. Kabajamtootaaf daawwattoonni kenna. Isinillee wajjumaan nu faana turaati nu hordofaa mee hin gaafadha waan tokko tokko nuuf. Subscribe gochaa ammoo gamanuma. Gamanuma isinillee bakka 100 galtee congratulations jechaaniini. Yaa gara tokko nuti arullee gara tokko immoo wajji gammannaa isinillee baga gammadde jedhaanii gara 100 dhiyaatti na fakkaatti. Galte yu na fakkaati amma mee gatto qeellaa lille seenuu dhufti jedhee 100 galuudhaaf amma kun akkuma asirratti ilaalee jirka 100 galuudhaaf moo xiqqoo fi yoo xiqqaate nama 50 yoo xiqqaate nama 302 tan ammoo fiidiyoo kana olguutaaf jedhee yaada hojjettoota daawwattoonni keenya mee isinillee ittiin aarina miskiinummaa qabdii ana mala itti dhiyaadhee waan quba qabuuf kanaaf sila amma fiidiyoo kana aswaamee gorsa malee osoo wanni ta'e sila sa'idoon irraa fixe jedhaan jechuudha. Kanaaf isin miskiinummaa si waan beekuuf as baay'ee waan tokko tokko hin gorsame. Isin akka sayyaga isin dhuftu nu faana tura. Bam 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 bam. Haa shey. Dhufte? Dhufe. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam? Nagaa? Nagaa. Jirtu? Jirta? Nagaa. Akkam? Raadole ka mashallah. Akkasi man raadole. Akkamsi? Nagaa qabda? Akkami? Jirta? Fayyaadha. Sanoo Mee koo caccalallayta ka. Maal jaalaqaqee miti dhiisi. La ilaha illallah. Lukkuma warra araba kan taate. Are ma sobda rabbiidha. Akkamidha? Kalarii bishaan roozoo dhiqanii taate. Qaladiin kaawoo shitti. Maqaan keetillee rooziidha. Rooziidha. Hayyee. Atillee roozuma taa'aa jirti. Maashaallah. Taate ka miliyoonni lama. Miliyoonni lama. Hayi miliyoonni lamaatu kasa iddootti akkana na godhaamaa duraan akkanaa miti yan. Qoy kalarii ittiin jijjiirratti miliyoonni lama sana. Haras bannaa miliyoonni malamaan kana jettanii qaaqaan olina yaa rabbi. Kaameraa waraabaa harkanatti fakkaati maaliif waraabaa? Dhiisira waraabaan jiruun kaameraa zaayira dhaabee fa'a. Akkanumaan dhaabde? Akkanumaan dhaabe silkii dura tiktookitti dalagee itti jiddumaan si eegaan turre. Waraabuutti hin jiru reema? Gadabbara waraabaan jiru. Hayyee? Waraabaan jiru anka jedhu. Miliyoonni lamaa moo? Miima inki jiru inni roota ta'u. Waraabaan jiru irratti. Walla waraabaan jiru dhimi? Awwaari isa waraabaan jiru maal sinki jiwaan. Waraabaan lama silkii kiyya dilee gochuu danda'a. Dileetu goota. Jechuun akka tasaa miidiyaa irratti kan namni tokko tokko olii ga'oof habeetan. Rakkoo qaba obboleettii maal kun haala sooshaal miidiyaan maal rakkoo qabaate. Konfiidensii keessa hin jiraadhooti. Maal goota jechuun. Miliyoonni lamaa jedhi ka ani waan biraallee hin goone yoo na fuutee miliyoonni lamaa si deebisa jedheen ani ooshee innummaan naa fuudhuu barbaada. Dura maa didde gowwa. Har'a kakadha. Sumayyaaf jedheeti bar ooshitti gaafsan. Burtukaan argate gaatas misi caaltu argate. Miicattiin burtukaan armaa dhaqee akkasitti argame bar miicattiin waan biraa fakkaatti maashaallah haa caaltu. Haa caaltu. Ooshiin ana arsin rakki. Ewadde naafa. Ewadde hiyyeessa jedhe ewadde hiyyeessa. Walbuuti ewadde hiyyeessa. Ooshiin ana arsin kaa dhiisi kaa bakka hinaafe bakka ana dhiisi kaa ooshiin. Wannaa jira namatti toltaa yoo ta'u asii kibee Ayyee akkam rafi? Isa dhagaa jiru waraabaa jiru natti miliyoona lama kan gootu. Namni hundi nama kun ani keessa jira. Miliyoona lama irraa balleessee amma wanni beekee loo. Asitti meeqa balleessite? 200 balleessi. Kanaaf kuma miliyoona tokko fi 800 jirti? Jirti. Jirti? Mati baara naa kennita. Hin deebiftaa re? Hin deebiftaa? Meeqa naa kenna? Lolaa jira beekee akka inni natti naqaaneef. Sayyidoo akka daddafee birrii balleessi keessaa fi dinaan jenneef Sayyidoo maal jedhee balaa buusaa jira. Ati situ lolaa jira? Ana lolaa jira. Ani yoo nan fuune kanaatti hin kennu ka. Simaaf isa hiriyyaadhaami. Ittiin kennu si jedha oshee gara masaa ta'e tuutuna yoo inni nan fuune numaa birrii tan argachuuf hin deemu. Adillee ittiin kennu tan hin hima yoo kaa'u amma transfer naa godhama sa'a kana. Anko dhugaa. Laa dhiisi hin godhu. Kuma takka. Meeqa tiraasa si godha? Naa deebifta ka. Maasii deebisatti. Injeru waan akkasuma addunyaa bilaashi si fakkaate. Laffaatee dhufteetti laffaatee fidee. Inni laffaayee fide haraamii ooshitti. Inni si naqe ka. Naa naqee mire yoo na fuudhe inni maaliif nan naqe beektaa wala roozaa naan jedhe sargii kennaa fi warra ergachuudhaaf nuu taati. Kanaafuu birriin miliyoona lamaa kun si bira haa taa'u waa hedduu nuuf fayyaddi. Ammallee maali beektaa miliyoona 8 miicattisan iyyuu mana bitee bara oshee. Mii ana miliyoona lamaatu waajibi yoo naa kenne Sayyidoo. Taaraata nama. Taaraata miliyoona 8 mana bitee. Rakkina guddaa qabee. Tanti xiqqoo akkas taana. Tayya xiqqoodhaan jaamaraan kan miliyoona 8 fi 2 isaa walitti dhufsi hin xiqqaatte. Xiqqoodhaan jenne xiqqoo. Yeroo jalqabaatiif miliyoonni wannummaa miliyoona jedhan akkaanti jedha. Dibbalama seete xiqqoodha.
Ada umtana sona ka olin ka fuula nutti hin guurin ka. Miti ka osoo itti heerumte miiliyoona 10 san argattu jechuudha. Ni argadha garuu bari gaabbee bal na didee kaa bara sa ooshe. Taataa dabattee hin teetture. Irraa taa'uu hin Deebis dandeenye. qarshii namaa immoo dhiisite. Hin deebisu haga ni na Maaliif hin fuudhutti. deebisu? Yoo sadaffaallee na fuudhu malee hin deebisu Sa'idoon haga na fuudhutti immoo imma birri deebisuuf hin yaadu. Akka miree maaliif nama amtaree ooshetti? Miti. Maa qasiyaa sitti maa jira kunoo. Hayyee maaliin? Ati miliyoonni lama maa miti. Sa'idoon si dhiisuu danda'a. Sa'idoon akka qabullee yaa waan hin dubbatu nuti hin beeknami. Beeknee Anis hin beekatis hin beeku. Isaa xiqqoodha miliyoonni lamatu. dhugaadha. Garuu iyyuu uumasi amanuu sitti erge malee Walla waan amanuuf hin miliyoonni dhugaadha. lamaa miti 200 iyyuu yoo wanni hin ta'in nama amanii maal akkana wayii kennitaaf hin qabu jettee. Kennaniif. Qabaataniif hin kennaniif. Kennaniif dhugaafati. Kana waan ta'eef atillee carraan kan dura dabre. Hin darbine kaa oshee akkasii Hinaaffa jedhee. nama hundi gola keessa achi si dhoowwitte as deebiste akka laga guutee mukaan deemu olee muka daddarbee. Walaa gal isin Egaa guutuun isin darbiin sii jedhi. Sa'idoo jedhi. Muktaari jedhi. Guutummaan keessan sanyiin keessan tokko akkuma saahibummaa qabdanii akkuma zarummaa qabdanitti wanni keessan marto tokko mayyuu na guutaan sima kana yoo akkatti qabina godha walaa gadi misa. Sa'idoo na fakkaata akkatti na qabina godha dhugaa rabbi. Nama aarsaa lamaa ima fuudhuuf yoo bima olii gadi deemtan isin. Jechuun miliyoona lamaa sana deebisii. Mileen lamaan deebisu bakka hin deebisu. Kanaaf na yamteeti ma bana sanuu haajaa qabaa yoo bana shunkurri waa bibbitan gabaa keessa Miliyoona gabaa lama deemu. qal'aa Rooza. Wanni guddaan ati badii qabdu. Sa'idoof sumayyaa wadhabanii jira. Wallabanii. Sa'idoon amma ati dura natti heerumis hin jedhe si kadhatte akka dhiira tokkootti. Wallahi. Hin kabajne irraan tarkaanfatte. Bare. Har'as deebites ammas sargiin godhanna kunoo miliyoona mallaqaaf illee shakkii qabaatti jedhee sitti akkaawwantii keetti irratti naqaqqatti isa amantuuf. Kanas amanuu ditti. Har'a deebitee kenni intala burtukaana tan argate intala leemmuna tan argate. Kaamettii tana bareedduu tana eega argate. Maaltu jidduu nama qoreessa. Maaltu faarsisi gairi maa faarsaree amma Miidhagdi bareeddu kaa miicattiif. yoo bareeddamaa faarsaa ol taree bakka faarsisi hin jenne bakka bareedduma si argee yaanuu argee maaltu si faarsisiisire Osoo tana bilbila si qabaadhe dawwalee koot meesii moosiitti irra warra jedhe mastaawatii sun dura qabee walisin agarsiisa atuun faarstaa miicatti. Atuun faarsuu deemtaa. anuun beekaami mana faarsaree anuu argeemi faarsa maaltu fidere moo dhaqi itti faarsi mataa rooza haa gargaaru sin jedhe si erge Sa'idoon Sa'idoon maa argan ilma Sa'idooti. maal gochana faarsareen Maa Sa'idoon na ergatan. bakka waan daa'imti dhalaan bana irratti Amma faarsin kiriyyummaa tokkooti. ayee Siillee si dhabuu hin barbaanne. ayee Sa'idoon akka si miidhuu hin barbaanne. ayee Atis akka Sa'idoon miidhuu hin barbaanne. ayee Garuu ati immoo rakkina qabda. rakkina maal Daangaa qaba keessaa ba'aa jirta. maal daangaa keessa qabu Daangaa keessaa ba'aa jirta. Akkamiin jedhika? Maaliin bareeda? Akkamitti mucattii inni argate mana isaa dhayixxee mana isaa dhayixxee isa daffartee uffata inni bitee shaanxa mana kaayee fuutee sumayyaa bira geessiti. Kanuma naa himi. abba wanni angeesse Maaliif geessiti? Cakasi kaawwashee waan takka beekuun dirqama itti siin jedha. Akkam? Wanni ani uffata kana bahatee ani miicatee tana bira haatee uffata geesseef waan biraatiif miti. Sa'idoon uffata sumayyaa biteef ilmaan isaa biteef maal gochuu miicattii tanaa kennaaf. Sumayyaan bira hin jirtu kaa? Bira jiraachuu baata sumayyaa badhee kaayoo kaawwur kaayee namaa fidaaf hin jedhu osoo Ati sumayyaa deeggartamoo Sa'idoo Sumayyaa deeggara lachuun deeggara maaliif deeggara beektaa isaan kun isiin tun haadha ilmaan isaatii moo haadha ilmaan isaatiitii miti. haadha ilmaan isaati. Bakka marree akka Jaartii dhalaan isaati. Waa inni ammas sumayyaa didimoo Sa'idootti natti hin galin jedhee immoo sumayyaa sitti hin galu hin jedheen. Sumayyaa diddi. Bakka maarre. Bakka uffata kana maaliif kenna kaa waanyi kaa anillee waanyi kaa bakka dhalaadha hinaafee ni jira kaa bakka waanyi nama jiru hinaafeeti Sa'idoo akkamittiin Sa'idoo nama natti aarullee dantaa isaati maaliif ilmaan isaati keessa waan ta'eef. Maaliif aarta qo'eetu? Aara waa aaree maal hin Jechuun maal si aartira? Ooshe bannaan Maal si qallatiin. aarta jedhe asii dhaqa. Ooshe qallatiin bannaan. Asii jedhe. Maasi qaaraa bar. Maal si aartira? Dubbii qabdaa? Wallahi isinii yoo dubbii qabu hedduu takka nama ajaa'ibu isinii mataa keessanii yoo dhugaa rabbi. Kanaafuu uffata wanni geesseef hammeenyaaf osoo hin taane anaaf Sumayyaan amma waliigalee Sa'idoo akkana ashtakakkaraa osiruma akkana guunaa'u. Uffata beektaa miti mileen tokkollee sibiraa mileen takkalee Sumayyaan In kennaaf ani isin amma rakkate. kenne jedhi dubbadoo. Sa'idoo kennuurra Sumayyaa miliyoona lamaan kana kennee ilmaan ofii ittiin naa guddifattu. Inni dhalaa taanii tan sharafuurra. Akkam taaree illee hin deemu. Nageenya keetti bakkam taate. Nageenya kiyya maan na godhama wayi ofii nyaadde horbaadee illa haadha ilmaan isaatii Siman kennan. nyaata ati abbaa feete kenni yoo fe'a ibiddaan gubii bakka sibira jira sitti nyaate bakka ragaa qabaa bari namni si qasasullee si waan fedhillee si godhullee. Ragaa qabaatu qamaa ragaa qaba jaartii isaati jedhan kan Si miidhallee maaf seerri maa isa miidhe jedhee isa gaafate waan akkanaatu isa miidhe jedhee waan akkanaatu miidhe jedhee asirratti harkanachuu illee hin danda'a barin. Okay, kanaaf jedhee. Jechuun Ati amma qaamni dhiira sitti jettee ana gadi qabdee isa waan wal jaalattaniif isa ofitti qabu jirtu. Maa sillee sima jaaladhaas. Sillee sima jaaladha bar. Maaliif jedhi ka? Ati amma intala simbootan intala bareedan garuu osoo isa hojii deemtee. Intalatti faarsina noo ishee. Siin jedhee bar siin jedhee anamni si faarsaa Akkas na faarsee malee intalan baan faarsin hayyee. Hayyee. Na faarsi malee intalan baan faarsi. Maa kolfit. Faarsa hojii faarsinaa jiru.
Eenyuun? Isii Maal faarsa ganaa asirratti fannisee jalaan ibidda walitti qabsiisee jala qabuuf deema. Na argita filma deemu washii ni argitan jeebar. Duraan Sumayyaa ilmaaniif kabajaa tureemi. Tana maaliif isii kabajaa? Anam dhageeffadhu. Dura si taree carraan si tareera. Waraabes taree sareen dutti jedhu Oromoo makmaakeetiin jechuudha. Wanni akkas jedhamu. Atamma carraan si dabreera. Mileena lamallee bakka deebisiifiti. Mallaqa isa deebisii teetiif nagaa kan ka'e. Amma beektaatu bar bashitaa ofitti bitte. Nama dhaqee bar osoo hin dhibamin doktora marfee na waraana jedhee marfee doktora waraana saniin dhibee dhukkubsa taatee tam. Akkamitti jedhi kan? Akkamitti? Tokkoffaa milee lamaa fudhattee callisti. Lammaffaa dhaqxee mana isaa dhaqxee uffata fuute. Sumayyaa inni lolaa jira. Galinaa jedhaanii jira. Inni yaa'u atamma Sumayyaa isa iddoo caalaan jaalattu. Maaliif hin jaallanne beektaa? Hiriyyaadha malee abbaa mana isiitti miti takkayyuu haadha mana isaatti miti. Haadha mana isiitti miti jechuudha. Sumayyaa hiriyyummaa walii qabdanii bire. Sa'idoon garuu si fuudha siin jedhe. Namni gaafa si fuudhe haadha mana isaa tokko ofitti ilaala. Qaama isaatti ilaala. Atarraa Sa'idoon gaafa si fuudhe haadha mana isaa jedhamta. Qaama isaa jedhamta. Qaama isaa yoo siin jedhe amma osoo obboleessa kan kee bira qaama qullaa dhaabatu siin jedhanii dhaabatta. Sa'idoo bira hin dhaabatta. Maaliif bira qaama isaa jedhamta jechuudha. Qaama isaa jedhamta. Kana waan ta'eef har'a mootu deemtee osoo inni ofitti si qabu osoo inni gara ofii si harkisoo deemtee mootu deemtee nama isaa wal dhabe nama isaa wal deemtee har'a gaafa akkana jettu waan akkana dalaytu sirraa hin tolu bar. Atama harkuma keetiin xilaataa ofitti bittee amma Sa'idoon illee booda sitti jijjiiramuu danda'a. Abadde Sa'idoon dhiisuu ani amma ana soota jechuun uumma si jaallatuuf Atama Sa'idoo. na dhageeffatu sitti bitaan. Uumma si jaallatuuf lakkisi dubbii si fixa jechuudha. Uumma si jaallatuuf si cinaa goggore malee milee lamaa gammaa deebisuudhaaf deemuuti. Anama dibbin si godhe dhaqee. Caka sama si waasinaan jedhu ambileen tokko si kenna Sa'idoon haa Naan deebisa. kenni nabbiletti yaa kana mamaa irraa godha. Walii galla Sa'idoon haa janaa jenni. Roozaan tun nama akkana jedhan akkanaati jedhii Sa'idoon haa janaa jenni. Ishi manaalee sana booda. Gaafa si janaa turees jirta. Bakka dogongoree mi kanaafuu maaliif nama hamte maadin ariifadhaalee baqqaan. Wanna si yaameefi. Kanuma. Lakk mallaqa illee deebisi jedhe. Uffata Sumayyaa bargeessite illee deebisi jedhe. Takka jedhe. Ammallee immoo nagaan jiraadhu nagaan ba'i nagaan gale. Kasanii rakkoo qabu kanumaafi. Kanumaafi. Kan na yaaddeeti ammati. Moo hiriyaa kan kati yaaddeeti. Bakka ariifachuu jira. Maa ariifate? Bakka achaa. Maariifate? Kophee maa mugii gaazaa janna qabeessa. Lafa dha'e. Laata ofitti hin bitin? Nayyee. Ijoollee waan si waraabaa jiru sitti fakkaateetini. Viidiyoon bara akka waraabaa hin jirre argeera. Agartee maa kaameraan agarte? Waa hundaafuyyuu viidiyoollee si waraabaa jira. Viidiyoon si waraabaa jiru. Viidiyoo kana hunda haasoo inni kana mun guutuu. Lakkee odeessi bikeetiif. Sa'idoolleen gaman haa dhaggeeffatu Sumayyaalleen yoo natti aras qabaatte yaa haqa namaatti yoo deebite gara Sa'idooti yoo gaafsiin deebite hin jaalanna Sumayyaallee yoo gara Sa'idoo deebite ilmaan isii qabatte yoo gara Sa'idoo dhufte hin jaalanna. Sa'idoonuu galfadhu jennaan osoo Sa'idoonuu ofirraa ari'e. Maal biree? Haadha mana isaati. Viidiyoo waraabaa jira. Maalatti nimtu re? Maalatti nimtu? Hayyee bakka ta'u hundaa'u kana bakka. Rakkoon qabu odeessi bikeetiif si waraabaa jira. Hayyee bakka rakkoon jiru bakka. Hammeenyallee sin dubbisne beekta. Hayyee jechuun waa'ee du'aa ta'e garuu. Silaa hammeenya duusi dubbisa waan viidiyoo waraabaa jirruuf si naasufsiifne. Hayyee. Kana waan ta'eef viidiyoolee simaaf si waraabe. Okay, anaaf akkas taanaan immoo rakkoon qabu ishee galatume. Hayyee galatume ishee hayyee. Hayyee galatume. Mallaqa hin badeebis haayita namaa. Amma waan mallaqa yaadamu. Dalagee fidi. Dalagee fidi. Rakkoon qabu Sa'idoo jechuun kiyyaa yoo waan cinaan ta'uu kiyyaa. Sumayyaan tummaa sin jaa itti gammamu. Suqa kanaadhaan isin dubbadhama bakka hamma hin jiru wanni akkasii chaa bakka. Viidiyoo akkuma goote godhi kaasilaa imeelillee taatu. Ayyi.